Ashamaa harka fuunee akkam nagaa jirtu hordoftoota caffee akkaadaamii. Kun barnoota viidiyoo tiitoriyaalii barnoota fireeshmaanii barattoota yuunivarsiitii baratanii waggaa tokkoffaa jechuudha. Saniif kan hojjetamaa ture boqonnaan tokko amma dura akkuma dabarsame har'aan tana chaaptar 2 ilaaluu deemna. Asirratti yoonni isinitti himuu barbaadu chaaptar 1 hojjennee turre. Chaaptar 1 fi chaaptar 2 gidduu viidiyoon yeroo maxxansinu viidiyoo biraatii jidduu seenee viidiyoo barnoota biraa namoonni chaaptar 1 ilaaltanii yookaan osoo waan ilaalintu agartanis chaanaaluma kanarra yookaan miidiyaa caffee akkaadaamii irraa barnoota Global Affairs chaaptar 1 illee irraa kaachuu dandeessanii jechuudha. Kanaafuu asirraa ilaaltanii mallattoo bilbilaa san tuqxanii akka beeksisni asirra bahu hundi isin bira goruu qabdanii subscribe gootanii jechuudha. Kanaafuu mata dureen keenya har'aan tanaa chaaptar 2 Global Trendiidha. Qacarrootti ibsuudhaaf deemna. Namni yookaan barattoonni miidiyaa keenya caffee akkaadaamii fi haaree taatan subscribe share godhaa. Waliifis dabarsaa. Kallattumaan karaa barnoota keenya har'aatti dabarraa jechuudha. Chaaptar 2 maal jedhama? Foreign Policy and Diplomacy jedha. Imaammata biyya alaatii fi dippiloomaasii jedha. Foreign Policy imaammata biyya alaa fi dippiloomaasii. Imaammata biyya alaa jechuun maal jechuudha? Jalqaba imaammata biyya alaa jechuun maal jechuudha? And dippiloomaasii. Foreign Policy jechuun imaammata inni biyya alaa yookaan imaammata biyya alaa jechuun kaayyoo biyyi takka fedhii biyya siidhaa yookaan fedhii silaa barbaaddu san galmaan gahuudhaaf tarsiimoon yookaan karaan isii irra deemsisu. Maal jennaan? Foreign Policy jennaan imaammata biyya alaa jechuudha. Biyyi takka fedhii biyya isiidhaa galmaan gahuudhaaf qajeelfamni isii qajeelchu karaa irra isii kaayu qajeelfamni isiin itti fayyadamtu Foreign Policy jedhama. Biyyi takka biyya biraa biyya alaatii wajjin waliigaltee gootee waan irraa argachuu barbaaddu san ni argadhaa jettee yeroo sochootu kallattii irra sochootu san kan isiidhaaf kaayu maal jennaan? Imaammata biyya alaa jedhama. Dippiloomaasiin illee akkasii. Dippiloomaasiin meeshaa yookaan waan imaammata biyya alaa san ittiin galmaan gahan dippiloomaasii jennaan. Eegan ganenne gadi fageenyaan waliin ilaalla jechuudha. Maal jedha? Domestic versus Foreign Policy jedha. Dhimma biyya keessaatii fi imaammata biyya keessaatii fi imaammata alaa. Imaammata biyyi takka biyya keessa qabduu fi tasiin ala qabdu. Itti fufi. Domestic Policy imaammata biyya keessaa jechuun are action gocha yookiin goals kaayyoo that are strongly kan sirritti hedduu cimeenyaan linked to issue tan dhimma cimaa wajjin hariiroo qabu activity gocha within state tan dhimma biyya keessaatii fi hojii biyya keessaatii wajjin hariiroo cimtuu qabu maal jennaan? Imaammata biyya keessaa jennaan laal. Imaammata biyya keessaa jechuun gocha yookaan kaayyoo cimaa tokko kan dhimma biyya keessaatii wajjin hariiroo cimtuu qabu maal jennee beekna? Domestic Policy jennaan. Sigaltee kana jechuudha. Domestic Policy jechuun domestic jechuun laal kan biyya keessaa jechuudha. Sirri qabaddaa. Policy jechuun imaammata biyya keessaa kan biyyi takka dhimma biyya isii bichaa keessa qabdu. Dhimma biyyattii keessa bichaadhaan adeemsifamu irra qabdu domestic policy jennaan. Kanaa achi gaa hiikni isaadhaa hin hafne jechuudha. Kan biraa foreign policy kun gaama faallaasaati. Imaammata alaa. Domestic policy imaammata biyya keessaati. Foreign policy imaammata alaati. Foreign policy imaammanni alaa kun is usually yeroo hedduu defined ni ibsama jedha. As a policy of state jedha. Imaammata biyya takkaa imaammata biyya kamii biyya fedhaa ta'u to the outside imaammata biyyi takka biyya alaa qabdu or external world addunyaa ala
isiin ala jiranii qabdu. Biyya fedhaa ta'u yookaan biyya external world kun Itoophiyaan imaammanni isiin biyya addunyaa alaatii hojii qabdu. Maal jennaan foreign policy jennaan imaammata biyyi takka biyya alaa qabdu. Domestic policy imaammata biyyi takka biyya keessa qabdu. Dhimma biyyattii keessa bichaadha. Oggutee domestic policy jennaan foreign policy jechuun imaammata biyyi takka biyya alaa qabdu yookaan addunyaa alaatii wajjin qabdu foreign policy jennaan. Foreign policy imaammanni biyya alaa kun jira is commonly described jira. Commonly jechuun akka waliigalaatti jechuudha. Describe ni ibsama jira as an orientation akka qajeelfama wayiitti. Qajeelfama orientation jechuun qajeelfama yookaan kallattii jechuudha. Kallattii akka waan takka tan kallattii wayii guidelines tan ammas waa nama qajeelchitu. Orientationiin tan kallattiirra nama geessu. Guidelines qajeelfama jechuudha. Strategy ammas tarsiimoo tendency of state kallattii biyyi takka irra sochootu. State toward other state kallattii biyyi takka biyya biraatti wajjin godhuudhaaf irra sochootu. Laala tarsiimoo yookaan imaammata yookiin qajeelfama biyyi takka biyya biraatii wajjin yookaan biyya alaa biyya feetaa taatu biyya biraatii wajjin godhuudhaaf gaggeessitu maal jennaan foreign policy jennaan. Qajeelfama yookaan dambiilee yookaan tarsiimoo biyyi takka biyya alaatti qabdu imaammata biyya alaa jennaan. Foreign policy jedha. Imaammanni biyya alaa is a system of activity dha. Inni kun maal jedhamas system of activity jedha. Tooftaa hojiiti jedha. Tooftaa hojii kam involved kan hammatamee jiru by states kan biyyoonni of keessaa qaban. Tooftaa hojii biyyoonni of keessaa qaban. During the one's external relation gaafa hariiroo biyya alaa takka godhan tooftaa biyyi takka itti fayyadamtu. Beyond the one's state biyya sadarkaa biyyattiitii olitti beyond the one's state godhannu sadarkaa biyya isiitii olitti. Biyya keessa osoo hin taane sadarkaa biyya alaatti imaammata tokko biyyi takka yeroo gaggeessitu tooftaan yookaan hojiin isiin yookaan tooftaan isiin itti fayyadamtee hariiroo yookaan dhimma biyya alaatti qabdu san isiin yookaan kallattiin isiin irra deemtee xumurattu imaammata biyya alaa jennaan. Amma akkasuma gamas imaammanni biyya alaa kun jala itti nama. Imaammanni biyya alaa kun includes if keessaa qaba jira action gochaa akka gochaa waa dalaguu decision murtee waliin gahuu plans karoora or goals of state kaayyoo biyya takka kaayyoo murtii biyya takka with other state tan isiin biyya biraatii wajjin qabdu. Kanaaf keessaa qaba akkana cimaa jechuudha. Imaammanni biyya alaa kan kamee Itoophiyaa fudhu imaammanni Itoophiyaan biyya alaatii qabdu kaayyoo qaba waa dalayduu qaba. Kanaafuu waan hanqa kana of keessaa qaba jechuudha. Wanni imaammanni biyya alaa biyya takka kana foreign policy can be defined jedha. Imaammanni biyya alaa can be defined ibsamuu danda'a jedha as a reaction of state gocha biyya takka gocha biyya yookaan deebisaa biyyi takka qabdu deebisaa biyyoonni qaban toward gara kallattii action of another state deebisaa gocha biyyi biraa takka yookaan gocha biyyi takka gara biyya biraa qabdu maal jennaan imaammata biyya alaa jennaan. Fakkeenyaaf imaammanni Itoophiyaan Somaalee qabdu yookaan biyya Somaalee qabdu maali? Ulaa galaanaa argachuudha. Kun maali imaammata Itoophiyaati. Imaammanni Itoophiyaan gara addunyaa biraa qabdu maalimas fedhii lammiilee biyyattii eeguudha. Kana jechuudha. Kanaafuu foreign policy jechuun reaction jechuun gocha yookaan taatee takkaaf
biyyi takka biyya biraatii wajjin godhuu dandeessu maal jennaan imaammata biyya alaa jennaan. Foreign policy jechuun ammas refers to ni ibsa jedha to concentrate behavior of state. Amala biyya takkaa ibsaa jedha, amala biyyootaa ibsaa. Imaammanni biyya alaa biyya takkaa amala biyyattii takkaa ibsaa. Yeroo tam in times of event or situation yeroo gochi tokko ta'e yookaan gochi hamaan tokko ta'e in international system sadarkaa addunyaatti gochi tokko yeroo ta'e tarsiimoo yookaan imaammata biyya takka gara biyya biraa qabdu maal jennaan foreign policy jennaani. In line with their orientation akkaataa qajeelfama yookaan kallattii isin irra sochootuutti plans karoora isiidhaa and commitment hojii saniif if kennanii dhimma biyya alaa isaanii san sadarkaa addunyaatti yeroo taateen takka taate imaammata biyya alaa isaanii yeroo gaggeessan foreign policy jennaan. Foreign policy is not an end by itself. Foreign policy imaamanni biyya alaa kuni is not an end hin xumuramu jedha by itself. Ifumaa isaatii hin xumuramu. But rather sanirra it means used for succeeding national interest. Wanni ifumaa isaatiif hin xumuramne jechuun caaluma jedhamee hin godhamu. But rather sanirra naguma caal jedhamee godhamuurra means kana jechuun imaammata biyya alaa used for ni fayyadamne jechuudha. Succeeding national interest fedhii biyyattii ta'eetii galmaan gahuudhaa fi tarsiimoon biyya alaa bahaa jechuudha. Si galtee tarsiimoon biyya alaa tarsiimoon Itoophiyaan biyya alaa qabdu wanni inni godhamu maali? Fedhii Itoophiyaan qabdu haa fedhii Itoophiyaan waan silaa Itoophiyaan barbaaddu san galmaan gahuuf malee caaluma jedhameetii miti jechuudha. In general walumaa galattu foreign policy imaamanni biyya alaa involves if keessatti hammata jedha. General guidelines qajeelfama waliigalaa orientation ammas kallattii shaping plans kan karoora keessan si bocu waan qajeelfama waliigalaa kan karoora keessan si bocu strategy tarsiimoo keessan si kaayu and action of state gocha biyya takkaa ammas kan qajeelchu kan gocha biyya takkaa karaarra kaayu. Eessatti in external relation biyya alaatti biyya alaatti biyyi takka akkam akka ta'uu qabdu gocha isiidhaa tarsiimoo isiidhaa qajeelfama isiidhaa akkaataa isin itti deemuu qabdu kan godhu kan karaarra kaayu karaan biyyi takka imaammata yookaan waan silaa biyya alaatti fudhachuu barbaadde yookaan biyyi takka biyya alaatti gaggeessuu barbaadde qajeelfamni yookaan karoorri yookaan tarsiimoon waan amma inni kana galmaan gahu yookaan qabee deemee qajeelchee galmaan geessisu foreign policy jennaan. Foreign policy kan be determined jedha. Amma imaammanni biyya alaa kan be determined jechuun ni murteeffama jedha. Imaammanni biyya alaa kun ni murteeffama by multiple factors sababa garaagaraa dhaabannee imaammata biyya alaa murteessuu dandeenya jedha. But basically jedha garuu basically jechuun bu'uurarraa wanni tarsiimoo biyya alaa murteessu tarsiimoo biyya alaa biyya takkaa murteessu it is influenced by both internal and external factor jedha. Humna cimtuu humna biyya keessaatii fi biyya alaatiin murteen irra gahama. Kanaafuu imaammanni biyya alaa dhimmi imaammata biyya alaa si murteessu dhimma biyya keessaati. Imaammata biyya alaa jechuun maal jechuudha? Fedhii biyya teetii yookaan waan silaa biyyi tee barbaaddu san waan silaa biyyi tee barbaaddu san alatti yookaan alaa barbaaddee fiduu jechuudha.
Siyaldee kanaafuu imaammata biyya alaa wanni murteessaa waa lamaa jee external and internal force internal and external force humna biyyattii keessaatii fi humna alaatii haalaallu waan tarsiimoo imaammata biyya alaa sababaa guguddoo lamaan kanaa murteessaa jechuudha. Takka laalla. Tokkoffaa internal factors sababaa keessaa sababaa biyyattii keessaa kan imaammata biyya alaa keenyaa murteessu. For instance fakkeenyaaf jechuudha economic level sadarkaan diinagdee teetii akkana jechuudha jechuudha. Fakkeenyaaf biyyi diinagdee guddoo qabduu fi biyyi diinagdeen siidhaa laafaa ta'e imaammanni isin biyya alaa qabdu adda adda. Fakkeenyaaf Itoophiyaan imaammanni isin biyya alaa qabdu diinagdeen isii laafaadha. Kanaafuu tarsiimoo yookaan imaammata biyya Itoophiyaa keessa maaltu jiraachuu qaba? Tarsiimoon isin biyya alaa baafachuu qabdu. Akkaataa itti diinagdee isin itti guddiftu liqii fa'aa fudhachuu investoroota biyya alaa fa'aa affeeruu kanaafuu imaammata biyya alaa Itoophiyaa keessa wanni jiraachuu qabu waan amma jenne kana maaliif kana kaawwanni dhimmi biyya keessaa dhimmi biyyattii wanni biyya keessaa isii dirqamsiisu jechuudha. Militarii power ammallee humna waraanaa biyyi humniti waraana isiidhaa hedduu laafaa ta'ee fi biyyi humnitisii waraanaa cimaa ta'e imaammanni biyya alaatii tokko miti. Fakkeenyaaf biyyi waraana hin qabne imaammata biyya alaasii keessatti maal hammachuu qaba? Akkaataa itti waraana itti harkattu kana yaaddi tarsiimoon isii biyya alaatti imaammanni isin biyya alaa baafachuu qabdu akkaataa itti waraana itti baafattu biyyi humna militarii paawarii humna waraanaa guddaa qabdu imaammanni isin biyya alaa baafattu imaammata san keessa waraanni hin jiru jechuudha. Maaliif hanqina waraanaa biyyattii keessa hin qabdu qaba. Kanaafuu dhimmi biyyattii keessa imaammata biyya alaa keetii ni murteessa. Akkasumas teekinooloojii advaasmentii biyyi teekinooloojii guddoo qabduu fi biyyi teekinooloojiin dura kuttee fi biyyi teekinooloojiin duratti hin kutin imaammanni biyya alaa silaa adda adda. Teekinooloojikaal advaasmentii ammaas akkasuma biyyi teekinooloojii hedduu guddoo qabduu fi teekinooloojii silaa duubatti hafaadhaa. Imaammata biyya alaa silaa keessa wanni hammatamuu qabu adda addaa jechuudha. Fakkeenyaaf chaayinaan teekinooloojiidhaan dura kuttee jirti. Tarsiimoon chaayinaan biyya alaa baafattuu fi imaammanni chaayinaan baafattuu fi kan Itoophiyaan baafattu adda adda. Imaammanni Itoophiyaan baafattu dhimma teekinooloojii illee dhimma teekinooloojii barbaaduu of keessaa qabaachuu qaba. Garuu kan chaayinaadhaa hin qabu. Siyaldee kana jechuudha. Types of government of state ammas gosti mootummaan isiin hordoftuutis gosa mootummaa goonu mootummaa kana abbaa irree jira. Mootummaa dimokiraasiitu jira. Imaammanni biyyi dimokiraasii qabduu fi kan dimokiraasii hin qabne kan abbaa irree tarsiimoon isaan biyya alaa qaban adda adda jechuudha. Fakkeenyaaf imaammanni Ameerikaan hordoftuu fi imaammanni Ameerikaan biyya alaatti hordoftuu fi imaammanni Kooriyaan kibbaa hordoftu adda addaa jechuudha. Kanaafuu waan ammaan jenna kanarra dhaabbatamee dhimma biyyattii keessaa kanarra dhaabbatamee imaammanni biyya alaa biyya takkaa bahaa. Kanaafuu internal forcein hedduu hariiroo biyya alaa murteessuudhaaf gahee guddaa qaba jennaan. In addition dabalataan jedha psychology akkaataan uummanni biyyattii takkaa amalli biyyattii takkaa beliefs or skill of leaders ammas akkaataan dandeettii yookaan akkaataa hoogganaan biyya isaanii itti amanu
influence the tendency of state of foreign policy. Kallattii imaammata biyya alaa ittiin hoogganaan kun itti dhiibuu danda'u. Hoogganaanis murteessaadha jechuudha. Kanaaf hoogganaan biyyattii akkaan cimaa yoo ta'e, sigaltee akkaan cimaa yoo ta'e fi hoogganaan biyyattiidhaa laafaa yoo ta'e, tarsiimoon hoogganaan biyyattii cimaan baafatuu fi hoogganaan biyyattii laafaan baafatu kan dhiibbaa fiduu hin dandeenye adda addaa jechuudha. Tarsiimoon inni biyya alaa baafatu. Sigaltee kana jechuudha. Wanneen mangaa so'ina kun imaammata sababoota biyyattii keessaa kan imaammata biyya alaa biyya takkaa murteessuu danda'anii kan biyya keessaa humna biyya keessaa jechuudha. Continued external or systematic factor sababoota biyya alaa kan imaammata biyya takkaa murteessuu danda'an sababoota alaa qaama alaarraa jechuudha. Qaama alaarraa dhiibbaan biyya takka irra dhufee akka biyyi takka imaammata isiidhaa baafattu isii godhu maal fa'aadha? Imaammata humniti alaa dhiibbaa biyya takka irra goote jechuudha. Dhimmi biyyattiin alaa dhiibbaa sirra xuumee tarsiimoon ati foreign policy ati biyya alaa qabdu akkati jijjiirtu si godhu external or systematic factor jennaan. Qabaddaa systematic or external jechuun tokko jechuudha. External jechuun kan alaa jechuudha. These factors sababootiin kun are usually yeroo hedduu jira beyond state level force sadarkaa biyyattiitii oliyya. Dandeettii biyyattiitii olii sigaltee duraanuu dhimmi biyya alaa biyya takka to'annaa biyya takkaa jala jira. Kanaafuu dandeettii biyya takkaatii olii dhimma to'annoo biyyaatii olii humniti alaatun tan imaammata biyyateetii murteessuu dandeessu. Imaammata biyyateetii imaammata biyyateetii jechuun imaammata biyyateetii kan ati ala qabdu murteessuudhaaf jechuudha. The political economic dynamics or changes in the international system. Political economic dynamics sochiin siyaas diinagdee jijjiiramuun political economic dynamics jechuun siyaas diinagdeen jijjiiramuun or changes jijjiiramuu jechuudha. Lachuu jijjiiramuu jechuudha. In international system sadarkaa addunyaatti siyaasaa fi diinagdeen sochiin siyaasaa sochiin diinagdee sadarkaa addunyaatti yoo jijjiirame atilleen dirqama akka addunyaan taatu jala taateeti tarsiimoo biyya alaa qabdu baafachuu qabda malee taa'uun qabdu jechuudha. Yookaan addunyaan ala taataa. Kana jechuun nama sadarkaa biyyaatti osoo hin taane sadarkaa biyyaan alaatti. Dhimmi addunyaadhaa tarsiimoo biyya takka murteessisuu danda'uun dhiibbaa irra godhee dhimmi addunyaadhaa dhimmi humna biyyattii takkaa olii sigaltee humnaangi maal jedhama? External or systematic factor dhimma biyya alaa kan foreign policy imaammata biyya alaa biyya takkaa murteessuu danda'anii jennaan. Or trends of world system jedha. Sochiin addunyaadhaa sochiin sistema addunyaadhaa sachaas kanneen akka the implication of the cold war era gaafa akka waraana qabbanaa warreen akkanaa kun imaammata ati biyya alaa qabdu akka jijjiirtu si godhuu danda'anii. Foreign policy kee wanni akka addunyaa taate waan ati duraan akka biyyaa qabdu akka jijjiirtu si dirqamsiisuu danda'anii jechuudha. Kana influence of external states dhiibbaan biyyoota alaa jedha. Dhiibbaan biyyoota alaa such as great or powerful states biyyoota girii jechuun biyyoota gurguddoo powerful states biyyoota humna gurguddoo qaban international organization kan ammas dhaabbata addunyaa warreen akkanaa kun imaammata biyya alaa biyya takkaarra dhiibbaa geessisuu danda'anii jechuudha. Sigaltee itisi sitira jechuudha. Warreen akkanaa kun imaammanni Ameerikaadhaa isiin biyya humna guddoo qabduumi
biyya humna guddoo qabdu waan ta'eef imaammata Itoophiyaa imaammata Itoophiyaadhaa imaammata Itoophiyaan biyya alaa qabdu akka Itoophiyaa jijjiirsitu ni dandeessi jechuudha. Akkana jechuun maal jechuudha? Ameerikaan duniyaa kanarraa humna guddoo qabdi. Qaalii Ameerikaa yoo hin goone waan Ameerikaan hin feene yoo daleedde battalumatti to'atamuu dandeessa jechuudha. Segaltee kanaafuu wanni Ameerikaan gootu imaammata biyya alaa keetii irratti dhiibbaa fiduu danda'a. Wanni biyyoonni humna qaban godhan imaammata biyya alaa biyyoota irratti dhiibbaa geessisuu ni danda'a jechuudha. Influence of neighboring states jedha. Dhiibbaan biyyoota ollaa keetii imaammata ati biyya alaa qabdu akka jijjiirtu si godha. Segalteema fakkeenyaaf Itoophiyaan imaammata biyya alaatiidhaa yeroo baafattu Soomaaliyaa fi Somaalilaandii Eertiraa ilaalcha keessa galchiteeti baafachuu qabdi. Segaltee Soomaaliyaan diina Itoophiyaa yoo taate diina kanaa wajjin akkamittiin deemuu qabaa jetteeti dhiibbaa Soomaaliyaan Itoophiyaa irra goote kana Itoophiyaan ilaalcha keessa galchiteeti tarsiimoo isii baafachuu qabdi jechuudha. In general walumaa galatti foreign policy of state jedha. Imaammanni biyya alaa biyya takka can be influenced jedha. Can be influenced negatively. Karaa negatiiva qabuun yookaan karaa miidhaa qabuun dhiibbaan irra gahuu ni danda'a. Positively ammas karaa bu'aa qabuun dhiibbaan irra dhufuu ni danda'a. Imaammata biyya alaa biyya takka by the following additional factor. Sababa armaan gadii kanaan dhiibbaan yookaan sochiin biyyattii miidhu yookaan biyyattii imaammata biyya alaa kan isiin qabdu isii jijjiirsisu tokko kan bu'aa isii qabu kaan ammoo kan bu'aa kan isii miidhu ta'uu ni danda'a. Geographical setting fakkeenyaaf haalli teessuma keetii dhimma foreign policy irratti hedduu murteessaadha. Size ammas haalli bal'ina isiidhaa location bootaan isii amount or types of resource hamma isiin albuuda yookaan reesoorsii garaagaraa qabdu number of population of state hamma isiin namoota hedduu qabdu wanni hanqi kun imaammata biyya alaa biyya takkaa maal godhuu danda'a dhiibbaa irra fiduu danda'a wanni maasofne kun. Kan biraa national interest fedhii biyyattiidha. Fedhii biyyateetii. Foreign policy imaammanni biyya alaa is not made for nothing. Is not made jedhe. Imaammanni biyya alaa waamuu takkaafuu hin taasifamu yookaan naguman ta'uu but with purpose garuu kaayyoo qaba. Calma jedhamee hin taasifamu imaammanni biyya alaa biyya takkaa. That is san maal jennaan kaayyoon san maali? Kaayyoon imaammanni biyya alaa ittiin gaggeeffamuu san yookaan kaayyoo imaammanni biyya alaa gaggeeffamuu san what we call waan nuti yaamnu national interest waan nuti national interest jenne kana fedhii biyyattii galmaan gahuudhaaf gaggeeffama malee caaluma jedhameetii miti jechuudha. Kana national interest fedhiin biyyattiidhaa fedhiin biyyaa jechuun is aspiration hawwii and objective kaayyoo or goal of sovereign states kaayyoo yookaan abdii biyyi takka biyyi birmadummaa qabdu takka sadarkaa addunyaatti galmaan niin gaadhaa jettee sochootu maal jedhama? Fedhii biyyattii jedhama. Segaltee fedhii biyyattii jechuun hawwii yookaan kaayyoo biyyi birmadummaa qabdu takka galmaaniin gaadhaa sadarkaa addunyaatti niin guddadhaa niin beekamaa jettee sochootuuf national interest jennaan. Kana jechuun fedhii biyyattiidha. In short gabaabdumatti
gabaabsinee oguu himnu jechuudha. National interest fedhiin biyyattiidha. Fedhiin biyya takkaa is what is state laal. Fedhii biyyattii jechuun is a what state kan biyyi takka jedha is going to achieve kan isiin galmaan gahuudhaaf deemtu jedha. To achieve jechuun galmaan gahuudhaaf in its relation hariiroo yeroo uumtu jedha. Hariiroo yeroo uumtu with other state jedha. Biyyoota other state biyyoota biraatii wajjin hariiroo yeroo uumtu fedhii silaa isiin galmaan gahuu feetu san fedhiin san maal jedhama? National interest jedhama. Fedhiin silaa isiin galmaan gahuu feetu through use of its foreign policy. Foreign policy imaammata biyya alaa kana akka dindilaa godhattee imaammata biyya alaa kana akka dindilaa godhattee akka qajeelfamaa godhattee fedhiin silaa isiin galmaan gahuu deemtu san maal jennaani? National interest jennaani jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf Itoophiyaan wanni yaannu sirna teekinooloojii advaansimentii yookaan sirna teekinooloojii guddaa chaayinaarraa biyyattii fiduu feete haa jennu. Itoophiyaan ammaan tana Itoophiyaan maal galmaan gaachuu feeti? Wanni teekinooloojiidha. Teekinooloojii kana biyya alaatiif jechuudhaaf wanni isii qajeelchu wanni akka dildilaatti akka isiin teekinooloojii san chaayinaarraa teekinooloojii bareedduu tan mooderni taate tan addunyaa yeroo ammaatii wajjin deemtu akkasiin chaayinaarraa fidattu dildila isii taa'u maal jennaan foreign policy jennaan. Kanaaf foreign policy'n dildila biyyi takka fedhii isiidhaa galmaan gahuudhaaf irrachi deemtu foreign policy jennaan. Foreign policy'n kun wanni taasifamuu maali? Fedhii biyyattiidhaa galmaan gahuufi. Kana konti itti deemu that is kun je why is above section jedha. Kun je maaliif je wanni nuti section as gubbaatti we defined nuti ibsinee foreign policy as guidelines nula. Foreign policy imaammanni biyya alaa qajeelfamaa or strategy tarsiimoo qajeelfama hakam that helps kan nu gargaaru states biyyoonni national interest geeddan fedhiin biyya siidhaa akka galmaan gahuuf tarsiimoon nu gargaaru qajeelfamni karaara nu kaayu qajeelfamni dindila nu ta'ee nu gaggeessu foreign policy jennaan. The national interest of state fedhiin biyyattii takka also determine content of its foreign policy nula. Kanaafuu jaa imaamman maal jenneen gaa national interest of state jedha. Fedhiin biyyattii takka also akkasuma determine ni murteessa jedha. Content of its foreign policy imaammata biyya alaa keessatti maaltu akka hammatamuu qabu wanni murteessu maali? Fedhii biyyattiiti. Yaqa fedhiin biyyattii keessee hin jiraanne maali inni maal geessuuf deema jechuudha. Meaning kana jechuun that national interest fedhiin biyyattii ta'eetii wanni silaa Itoophiyaan feetu determine ni murteessiti. What is to be included or what is not. Maaltu akka imaammata biyya alaa Itoophiyaa keessatti hammatamuu qabuu fi maaltu akka imaammata biyya alaa Itoophiyaa keessatti hammatamuu hin qabne kan murteessu maal jennaan? National interest jennaan. Fedhii biyyattiiti. Waan Itoophiyaa waan biyyi takka feetuutu imaammata biyya alaa keessa tarreeffama. Wanni biyyattiin takka hin feene imaammata biyya alaa ishee keessatti tarreeffamuu hin qabu jechuudha. Kana continued having national interest in mind jedha. Fedhii biyyattii takkaa sammuu keessa qabadhu jedha. Fakkeenyaaf fedhii Itoophiyaan biyya alaatii qabdu imaammanni Itoophiyaan biyya alaatii qabdu fedhii Itoophiyaan biyya alaatii yaqaa'u fedhii Itoophiyaan barbaaddu sammuu keessa qabadhu jedha. State jedha biyyoonni jedha could have hierarchy caaseeffama qaban jedha.
or priority haal duree of needs or objective. Galtee haal duree silaa kaayyoo silaa isin dura guutachuu qabdu jira. Kaayyoo isin waan amma inni san galmaan ga'uudhaaf kaayyoo yookaan caaseeffama isin jalqaba galmaan gaachuu qabdu jira. Priority jechuun dursa of needs dursa barbaachisuu jira caaseeffama san fedhii biyyattiidhaa san galmaan ga'uudhaaf. Isaan san maali? Bakki tun sirrii murteessaadha gamma. These are short term or long middle range and long range objective jenna. Isaan kun maal jedhaman? Short term objective kaayyoo yeroo gabaabaa. Short term yookaan range ni jedhama maqaan isaa. Middle range objective kaayyoo yeroo giddu galeessaa. Long range objective kaayyoo yeroo dheeraa booda galmaan gaachuu dandeessu. Jaameetii bakka sadii qoodama. Kana tokkoffaa short term objective jedha kaayyoo yeroo gabaabaa. Kaayyoo biyyi takka yeroo gabaabaadhaaf galmaan gaachuu feetu. Maali? Our primary interest jedhama. Fedhii jalqabaati jedha. Fedhii biyyi takka yeroo jalqabaaf yookaan dursitee dura isiin godhuu qabdu. Addunyaa harkachuudhaaf such as survival of state kanneen akka lubbuun jiraachuu includes biyyi takka yoo lubbuun jiraatte malee biyyummaa jaamuu hin dandeessu. Biyyi takka imaammata biyya alaatiin gaggeessachuudhaaf dura biyyattii taatee lubbuun jiraachuu qabdi. Survival of state jechuun dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Eenyu short term objectiviin kaayyoon yeroo gabaabaa yookaan fedhiin duraa dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Biyyi takka eega short term objectivii gaggeessitee booda achi booda kan biraa dabarti. Short term objective keessa maaltu jira? Preserving autonomy of state jedha. From the external influence jedha. Preserving tiisuudha jedha. Autonomy of state jedha. Birmadummaa biyyi takkaa tiisuu danda'uudha. From external influence dhiibbaa biyya alaarraa biyyi biraa akka dhiibbaa irratti hin goone dura birmadummaa isii tiifachuu qabdi. Territorial integrity daangaa isii tiifachuu qabdi. Well-being nageenyummaa fi safety of its population uummanni isiidhaa nagee qabaachuu qabaa. Kaayyoon biyyaatiin galmaan ga'u jechuudha. Imaammata biyya alaatiin baafadha jechuun dura. These objective jedha. Kaayyoon ammaa soofina hullaan. Birmadummaa biyyateetii tiisuu danda'uu dhiibbaa biyya alaarraa daangaa eeguu danda'uu nageenyummaa lammiileetii eeguu danda'uu. These objectives kaayyoon ammaa inni kun are fundamental. Kaayyoo bu'uuraati jedha. To state biyya takkaaf kaayyoo bu'uuraati yoo wanni hanga kun hin jiraanne biyyummaan sanuu hin jirtu. Biyyummaan hin jirtu jechuun foreign policy imaammata biyya alaa takka gaggeessuu hin dandeessu jechuudha. And are referred ni ibsama jedhuun short term objectiviin kun kaayyoon duraa kun non negotiable interest jedha. Fedhii waliigalteen barbaanne jedhama. Garteema fedhii waliigaltee hin barbaanne maaliif dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Dhimmi daangaa keetii biyya biraatti wajjin waliigaluu hin feessu. Dhimmi daangaa eegsisuudha dhimma biraatti wajjin waliigaluu hin feessu. Itoophiyaan yoo birmadummaa biyya isiidhaa eegdi yoo daangaa isiidhaa yoo kabachiifte yoo nageenya uummata Itoophiyaa yoo kabachiisifte wanni hanga kun maal jedhama? Dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu Itoophiyaati wanni kun laal. Erga kana gootee booda kan biraa dabruu dandeessa jechuudha. Kanaafuu short term objectiviin dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti.
dhimma biyya biraatii wajjin walii galuu sin feesisu. Kana jechuudha. Continued. Lamaffaadhaa middle term objective jedha. Kaayyoo giddu galeessaa. Kaayyoo giddu galeessaa kan galmaan gaachuu qabdu biyyi takka. Inni kun maal? Secondary lamaffaadha jedha. In terms of first one. Tokkoffaa xaanee inni kun kaayyoo lammaffaadha. Kaayyoo lammaffaa. These are economic based jedha. Inni kun gama maalirra hundaa'a? Diinagdeen guddachuu irra hundaa'a. By nature uumamaan such as development dagaaguu galtee technological achievement technologiin dura deemuu bringing social welfare nageenyummaa lammiilee keetiin mirkaneessuu nageenya waaraa mirkaneessuu building infrastructure bu'uuraalee misoomaa ijaaruu manneen haakimaa mana barnootaa dildila kanneen akkanaa lammiileetiif ijaaruu danda'u providing service tajaajila garaagaraa kennuu lammiileetiif. Inni hanqi kun maal jedhama? Middle term objective jedhama. Kaayyoo lammaffaati. Maaliif lamaffaa ta'e? Tokkoffaa dhimma jiraachuu dhabuuti. Itoophiyaan dura maal godhuu qabdi? Tokkoffaa irratti dura nageenya lammiilee isiidhaa eeguu qabdi. Dhiibbaa biyya alaa irraa. Daangaa isii tiisuu qabdi. Nageenya lammiilee isii eeguu qabdi. Erga san gootee booda lammaffaa ceeti. Osoo nageenyi hin jiraatin ikoonoomii diinagdeen jiraatti. Osoo biyyi teetuu biyya namaa jala jirtu waa'ee teekinooloojii yaaddaa? Sigaltee dura tokkoffaa guutamuu qabaa jechuudha. Dura tokkoffaa guutamuu qabaa. Long range objectives kaayyoo amma kana gama biyyi takka teekinooloojiin guddatte nageenyi waaraa lammiilee dhufe bringing social welfare kennuun kun building infrastructure bu'uuraalee misoomaa hundi ni jira. Sigaltee Itoophiyaan fakkeenyaaf Itoophiyaan middle term hin qabdu. Middle term hin qabdu long range tokkoffaatu hin guunne isiin. Inumaa sanii haasofitanii akka wanni yoo fudhanne Itoophiyaan short term objective hin guunne. Sigaltee nageenya lammiilee isiitu hin eegsifne jechuudha. Kana gaama. Kanaafuu amma sadaffaarra jirrami. Sadaffaa maal jedha? Long range objective jedha. Kaayyoo yeroo dheeraa booda biyyi takka itti qabdu. Yeroo dheeraa. Inni kun maali? Vision. Inni kun wanni jedha. Bakka kaayyoo waaw maal jennaan gaa? Dreams wanni jedha abjuu. Waan ati sammuu keessa qabattee galmaaniin gahattuu dura tan waraqaa irratti hin katabamin of state to be achieved. Tan biyyi takka galmaan gahuu feetu jala. To be achieved jechuun tan biyyi takka galmaan gahuu feetu. It is external relation. Hariiroo biyya alaa gootee tan biyyi takka yeroo dheeraa booda galmaan gahuu feetu long range objective jennaan. Isin sulaa kabiraarraa wanni isin addaatu wanni vision. Mul'ata. Dreams abjuudha. Waan ganaa fuuldura akkanuma sammuu yaaddu malee waan ganaa taatee miti jechuudha. Fakkeenyaaf kaayyoo yeroo dheeraa biyyattii takka maal fa'a ta'uu danda'a? For instance fakkeenyaaf protecting one's historical seenaa biyyattii teessisuu danda'u. Seenaa biyyattii teessisuu danda'u. Traditional aadaa biyyattii eeguu danda'u. Cultures norms safuu aadaa safuu biyyattii teessisuu danda'u biyyi takka. And social economic system sirna hawaas diinagdee biyyattii eeguu danda'u. Eenyurraa from influence of other states biyyi biraa akkasii duraan balleessine. Afaan kee afaan biyyattii teessisuu danda'u akka afaan biraa dhufee ilaalee hin balleessine. Aadaan uummata keetii akka aadaan biraan balleessine irraa eeguu. Diinagdeen ta'e akka qaama alaatiin hin miidhamne irraa eeguu haala jechuudha. Kun gama maali? Long range objective jedhama. Kaayyoo
yeroo dheeraa booda mul'ata yeroo dheeraa booda biyyi takka biyya alaatii wajjin hariiroo gootee ittiin galmaan gahuu dandeessu long range objective jennaan. On the other hand jedha karaa biraatiin jedha state may involve jedha biyyoonni if keessaa qabaachuu danda'an jedha in expanding babal'isuu or promoting guddisuu of one's ideology ideology akkaataa haala biyyisiidhaa or social norms safuu biyya isii or cultural toward aadaa isiidhaa other state aadaa isiidhaa karaa biyya biraa guddisuu ideology if hordoftu san biyya biraallee hordofsiisuu danda'uu biyya biraa if jala oofuu danda'uu galtee kana fakkeenyaaf Ameerikaan long range objective bira geesseewu maaliif afaan siidhaa afaan addunyaa akka ta'u goote galtee ideologiin siidhaa ideology akkuu jennu sirna kaapitaalizimii fa'aa jechuudha sirna diinagdee Ameerikaa addunyaa guutuu akka wal geessu goote galtee akkaataa sirni mootummaa isiidhaa akka biyya biraa akka dhaqu goote kanaafuu long range objective jedhama jechuudha. Continued for the achievement of above mentioned objectives for the achievement galmaan gahuudhaaf jedha above mentioned objective kaayyoo arma oli jenne tana galmaan gahuudhaaf states biyyoonni power should be considered jedha aangoon siidhaa ilaalcha keessa galfamuu qaba biyya aangoo guddoo qabduutu aadaa isiidhaa seenaa isiidhaa sigaltee afaan isiidhaa dhiibbaa biyya alaarraa tiisuu danda'a malee biyyi paawariin isiidhaa gabbuutuudha numa nyaadhamti malee inumaa tiisuu dhiisi duraa badaa'uu sigaltee kana jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti mee wanni fudhu aadaa biyya ifiidhaa tiisuu danda'u kanneen irratti chaayinaan maali? Chaayinaan aangoo wanni guutuu qabdi paawarii addunyaa kanarratti paawarii guddoo harkattee jirti. Kanaaf afaan isiitiin baratti. Wanni isiin Ingiliffaan barattee Ameerikaa jala deemtuuf hin jirtu. Sigaltee? Kanaafuu paawarii biyyi takka aadaa isiidhaa safuu isiidhaa seenaa isiidhaa dhiibbaa biyya alaarraa tiisuudhaaf aangoon isii murteessaadha. Biyyuma humnaa hin qabne biyyuma xiqqoo taatee ifuu humna hin qabdu seenaa biyyattii isiidhaa tiisuu hin dandeessu kana jechuudha. Zawji all states are equal garuu biyyoonni hedduun walqixa ta'anis poor or rich biyyoonni puuriin ta'an haa biyyoonni miskiinaa fi rich biyyoonni dureeyyiin walqixa illee haa jaamanii jedha lillee ta'an jedha have their own national interest haafni qaban jedha their own national interest isaan hundinuu yoo fedhan puuri yoo fedhan biyya miskiina illee ta'anii yoo fedhan biyya sooreyyii haa biyyoota qabeenya qaban illee haa ta'anii isaan hundinuu national interest their power or influence has implication of realization of the objective jedha aangoon isaan qaban kaayyoo isiidhaa akka isiin dhugoomtu isii dirqisiisa biyyoonni hundinuu walqixa illee ta'anii biyyi miskiinaas kaayyoo biyyaan galmaaniin gaadhattee sochooftu qabdi biyyi sooreyyii qabdus naashinaal intarastii haa fedhii biyya isiidhaa kan galmaaniin gaadhachuu qabdi kanaafuu isaan lachuu fedhii ni qabanii fedhii garagaraa qabanii bakka biyyoonni walqixa illee ta'anii kanaafuu kana fakkaataa namoonni caffee akaadaamiitiif haaree taatan sabiskiraayib godhaa mallattoo bilbilaa san gattuqaa achi booda wanni yuutuub kanarra dalagamu hundinuu akka isin bira ga'uuf ool sanduqaadha ool eegguutu ite booda wanni asirratti hojjetan hundinuu si bira ga'a paartiin lammaffaan sadaffaan itti fufaa namoonni kan agartanii paartii tokkoffaa jechuun chaaptar waanii global trendii hin argin
chaanalama kanarraa laaluu dandeessanii maaliif yeroo waraabnu yeroo upload goonu yeroo YouTube irra ol baasnu barnoota biraa gidduu seenee akkasitti akka nu hubattanii miseensa keenya taatanii akka nu jabeessitan daraa isin jenna. Kanaafuu barnoonni keenya irraa kana fakkaataa hanga paartii itti aanutti wal agarrutti baay'ee baay'ee.